Akkam jirtu jaallatamoodhaaf kabajamoo hordoftoota TV Mu'amaraaf nagaan waaqayyo bakkaa fiddoo haala sin jirtan hundumaatti siniif baay'atu jecha baga ayyaana booqaa birraa 2010tiin nagaadhaan isin ga'e jecha an Pastor Waqtolaa Caalaan jedhama waldaa amantoota humna du'aa ka'uu sadarkaa addunyaalessaa damee Finfinneerraa. Ergaan gabaabaa ani qabadhee isiniif dhiyaadhe waggaan kun isiniif bara itti jagodhattan akka isiniif ta'u isiniif awwaa raajii Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 6 isiniif dubbisa. Bara dhufutti Yaaqoob hidda yaafataa Israa'el hudheen daraaraa iji inni godhatus biyya lafaarra hin guutaa jedha. Barri kun isiniif obboloota koo baratti isin daraartan baratti isin ija godhattan bara itti isin waaqayyo isin mul'isu bara milkaa'umsaa akka isiniif ta'u isiniif hawwaa ayyaana gaarii. Nagaa waaqayyo gooftaan maccaa kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu hunda keessaniif haa ta'u jechaan uummata biyya keenya keessa jirtan biyya lafaarratti jirtan ergaa karaa televezyiinii mo'aatiin kan dhagaa jirtan baga waaqayyo waggaa 2010 bara eebbaa bara araaraa bara jaalalaa bara tokkummaatii waaqayyo baga isin ga'e jechaan nagaa isiniin ga'a. Waaqayyo gooftaan waggaan dhufu kun waggaatti wal kabajnee guddannee eebbifamnee waldaan kiristaanaa babal'attee wangeelli biyya irratti bal'atee namoonni jaalalaan wal kunuunsuudhaan wal kabajuudhaan baratti biyyattii keessatti waaqayyo bara ijaan warra mul'atan akka nu godhu kun jaalala koof hawwii koo ta'uusaa namoonni waldaa adda addaa keessa jirtan tajaajiltoonni amantoonni gaggeessitoonni warra amantoota adda addaa namoonni karaa amantii hundumaatiin waaqayyoon beektan hundi keessan dhiyoodhaa fagoo kan jirtanii waaqayyo barri fuuldura keenya jiru kun bara gammachuu bara milkoomaa bara jaalalaa bara guddinaaf bara qulqullummaadhaan waaqayyoon itti kabajnee waaqeffannee darbinee bara ce'umsaa akka nu ta'u kun hawwii kootii kadhannaa kootii waaqayyo gooftaan bara keessaniif umurii keessan haa eebbisu. Akkasumas immoo namoonni ergaa sagalee wangeelaa harka keessan keessa jiru ollaa keessaniin biyyaan naannoo adda addaatti wangeela akkasiin labsitan bukkee akka dhaabattanii wangeela kana cina dhaabattanii akkasiin gargaartan waamicha isinii godhaa biyyaaf kadhachuudhaan dhaloota keenyaaf kadhachuudhaan waaqayyo gooftaan maccaa nu gargaaru bara eebbaa isiniif haa ta'u jireenyi keessan manni keessan ijoolleef iji keessan haa eebbifamu. Waaqayyo biyya keenyas haa eebbisu. Waaqayyo warra biyya bushaan haa eebbisu. Waaqayyo wattaaddaroota warra biyya eegan isaan haa eebbisu. Barsiisota, qotee bulaa, barattoota, tajaajiltoota keenya, waaqayyo geggeessota maanguddoota keenya maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin haa eebbisu. Biyya eebbaa nuuf haa godhu. Waaqayyo gooftaan isa kana bara milkoonaa bara darbanii ce'anii eebbatti milkoomaatti baratti ce'en waaqayyo nuuf haa godhu. Waaqayyo gooftaan isin eebbisu jechuun barbaada. Eebbifamaa nagaa waaqayyootiin waggaa haraaraa waggaa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Kun hawwii kootii eebbifamaa. Nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u akkam jirtu baga bara 2010 waaqayyo nagaan isin dhaqqabsiise. Ani Pastor Silashii Zawudeen jedhama waldaa Biraana Kiristoos Burraayyuu Tsiyoon irraa. Sagalee waaqayyo lafa tokko dubbisuun barbaada. Isaayyaas boqonnaa 27 lakkoofsa 6 akka kana jedha. Bara dhufutti Yaaqoob hidda yaafataa Israa'el hudheen daraaraa iji inni godhatus immoo biyya lafaa hin guuta jedha. Barri fuula keessanii kuni bara milkaa'inaa bara fayyinaa bara nagaa bara badhaadhummaa bara jaalalaa akka isiniif ta'u isiniif hawwaa waaqayyo isin haa eebbisu. Maqaan koo luba wandimmoo Waggaarii jedhama.
Waldaa warra Wangeelaa Makkaneessu Itoophiyaa Sinoodosii Giddu Galeessa Itoophiyaatti sabakaa galaan adaarraati. Amantoota keenya sabakaa keenya keessatti argaman bakka bu'ee maqaa koof maqaa isaaniitiin baga ayyaana booqaa birraa nagaan geessan jechaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisa. Macaafa Faarfannaa 40:1 an abdii guutuudhaan Waaqayyoon nan eeggadhe inni immoo gara kootti jedhee ija koos anaaf hin dhaga'e jedha. Waaqayyoo warra abdii guutuudhaan isa eeggatan Waaqa gara isaaniitti gadi jedhu Waaqayyo isaanii dhagee deebii ta'udha. Sagalee kanaan ayyaanni kun ayyaana eebbaa, ayyaana nagaa, ayyaana gaarii isiniif ta'u lafa jirtan hundumaatti maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin guyyaan kun guyyaa mo'ichaa isiniif ta'u maqaa Waaqayyo kan Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkoon. Ameen.